obboleettiif obboleessi haadhaaf ilmoo ta'anii. Guyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa nama qaaneessuu biyya keenya keessatti raawwate isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa appilikeeshinii moobaayilii Imo beeksisa kan hin qabne otuu barreessitaniis ta'e otuu bilbiltanii giddu gidduutti beeksisni seenee kan isin hin jeeqne linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun daawunlood gochuun appilikeeshinii Imo beeksisarraa bilisa ta'ee fayyadamuu ni dandeessu. Gallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Tarii mata dureerraa yeroo laaltan obboleessaa fi obboleettiin haadhaaf ilmoo akkamitti ta'a jettanii gaafachuu ni dandeessu ta'a. Dursees kan isiniif gale hin dhibu. Obboleettiin obboleessa isheef haadha taatee argamte. Obboleettiin obboleessa isheef haadha taatee guddisaa jirti. Gochaawwan akkanaa biyya kana keessatti yeroo dhageenyu dheekkamsi biyya kana irratti dhufe dhugumayyuu kan nuuf malu waaqni beekee kan nuuf mure jennee ofirratti murteessina. Wanta biraa miti. Abbaa intala isaa guddisetu deebisee gudeedee ulfeessee daa'imarraa godhate. Biyya ummattoota kibbaa magaalaa Hawaasaa kan jiraattu intala maqaan Masarat Maqdas jedhamtu abbaan ishee dirqiidhaan erga ishee gudeedee booda daa'imni garaatti hafe. Inuma si'a tokko gudeedee gochaasaaf abbaa qaanfate otoo hin taane irra deddeebiin intala isaa akka haadha manaa isaatti waliin jiraachuun booddee irratti intalli isaa yeroo ulfooftu mucaan dhalatu safuudhaa seera aadaa naannoo keenyaa cabsaa ija keenyaafis gaarii mitii otoo hin jedhiin akka isheen deessu taasise. Barattuu kutaa 6 kan taate Masarat umrii waggaa 16tti bitaa fi mirga jireenyaa kan hin beekne obboleessa isheetiif haadha taatee guddisaa jirti. Gurraaf dhaga'uufuu seenaan kun baay'ee nama dhukkuba. Edaa waaqni gochaa keenya kana argee nagaa nu dhoowwachaa jira. Dhimma kanatti intallis deemtee poolisiif gabaasuuf humna hin godhanne ture. Kan gabaase shakkiidhaan garaa keessatti kan qabatan ollaa isaaniiti. Haati barattuu kanaa abbaa waliin waan hin jirreef akkamittiin intalli kun umrii kanaan daa'ima godhachuu dandeessi? Sanummoo abbaan calluma jedhee ilaalee dhiirri gara biraa mana sana seenee ba'uu hin jiru. Akkamitti gochaan kun raawwate jedhanii intala suuta jechuun yeroo gaafatan mucayyoon dhiphinaa fi safuu gidiraa addaa keessa jirtu kuni dhugaa jiru warra ollaatti himti. Sanaan booddee ollaan deemee poolisii naannoo sanaaf gabaasaa. Battalattis abbaan intala kanaa ni qabama. Gara buufata poolisii imalsiisuunis gochaa kana raawwatteettamoo hin raawwanne jedhamee yeroo gaafatamu ganuu yookiin immoo kaaduu barbaada. Haa ta'uutii garuu poolisoonni gara manaatti deebi'anii intala fidanii wal maddiitti yeroo gaafatan intalli kanaan booddee ni hidhama, na rukutee na gudeedu, kanaan booddee dabalataan na salphisuunsaa hin dhaabbata jettee eeyyeen abbaan mucaa koo abbaa kiyyadhaa dirqiidhaan isatu na gudeede jettee imimmaan ija ishee keessaa lolaasaa dhugaa jiru dubbatte. Gara manaatti deebi'anii haalota tokko tokkorraas teeknika beekaniin poolisoonni kuniif dhugaa jiru bira ga'anii booddee irratti abbaan kunis seera poolisiitiin yeroo dirqisiisamu dhuguma intala isaa akka gudeede mucaan dhalate kunis kansaa akka ta'e amane. Uummannis poolisiin naannoo sanaas gochaa kana dhaabbatee dhaga'ee safuu yaa rabbii gurra keenyaaf maal dhagahuu jirraa jedhee ofitti qaana'ee. Kanaan booddee namichi kun mana seeraatti dhiyaatee hidhaa murtii dirqisiisanii gudeeduu waggaa 18 adabame. Murteen kun uummata naannoo sanaatiif ammayyuu hin fudhatamne. Murteen ajjeechaa otoo irratti murtaa'ee uummanni naannoo sanaa ni barbaadu. Haa ta'uutii garuu seerri kana gochuu hin dandeenye. Mucayyoon dubaraa obboleessa ishee deesse kuni haa guddistuyyuu yoo jedhame mucaa kana kan
kan ittiin guddistu homaa hin qabdu. Ofii barattuu kutaa 6 turte. Sababa kanaatti barnoota ishee saddaan kutuun dirqama. Haadhas hin qabdu. Abbaan gochaa kana irratti raawwate mana hidhaa seene. Rakkinni ilmoo dubartii irratti gahu baay'eedha. Abbaan alaan dargaggeessa intala isaarraa eegee otoo jennu ofii manatti deebi'ee intala isaa bifa kanaan gudeede. Duuti nama kanaaf kan itti xiqqaatu malee kan itti baay'atu miti. Daa'imni kun bor yoo guddatu uumamuu yookiin immoo dhalachuu isaatti ni qaana'a. Takka dogongorame jedhamee daa'imni gadameessa intala isaatti yeroo hafu otuu sammuu qabaatee deemee otoo baasisee waan tokko ture. Haa ta'uutii garuu abbaan kana hin goone. Intala isaarraa daa'ima godhachuu barbaade. Akka haadha manaa isaatti waliin jiraachuu fedhe. Maalis haa ta'u maal sammuu keenyatti hafuura hamaa nutti ergamu hin beeknu. Namni fayyaa qabaatee intala isaa hin gudeedu. Haa ta'uutii garuu yeroo kamuu taanaan mana keenya keessattis ta'e jireenya jiraannu keessatti of eeggannoo gochuu kan qabnu. Dhiiraaf dhalaa fira obbolaa ta'an keessumaa umriin isaanii waggaa 7 darbee jennaan waliin raffisuun gaarii miti. Darbee darbee abjuun isaa ta'u dhiirris ta'e dhalaan miira to'atamuu hin dandeenye keessaa yeroo seenamu ni jiraata. Kabiraa immoo baay'ee walitti siquun qaama walii wal tuttuquu wal barsiisuun obboloota gidduutti wanta akkasii raawwachuu ni danda'a. Tarii gurra keenyaaf yeroo dhaggeeffannu ajab jennee qaanfachuu hin dandeenya ta'a. Haa ta'uutii garuu gochaawwan akkasii nu keessa jiran hawaasni hin beekne ukkaanfamanii taa'an tokko lama miti. Dubartiin rakkoo hedduu dandamattee jiraattiin waan laayyoodhaaf jedhamu miti. Gara deemtu hundaatti qorumsatu ishee mudata. Maalirraas jabaattee otoo of eeggattee abbaa ishee garuu ofirratti shakkuu hin dandeessu. Abbaan gochaa kana intala isaarratti yaadus gonkumaa maqaan abbaa jedhu kennamuuf hin malu. Kan nuti jirru bara dhumaa keessaa cubbuun hin dalagamne bara itti hin jirre. Mana keenya Waaqayyo gochaa akkanaarraa nu haa eegu. Dhiifama biyya keenyaaf isaa taasisu. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor. Ganama kanaaf qophiin isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Appilikeeshiniin Imoo moobaayila keessan irra jiru yeroo yerootiin beeksisa fidee kan isin rakkise yoo ta'e appilikeeshinii Imoo beeksisa ofirraa hin qabne yeroo isiniif bilbilamus ta'e yeroo miiseejiidhaan barreessitan beeksisa fidee kan isin hin jeeqne linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun daawunlood gochuun buufachuu ni dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Yeroo gaarii. Obboleettiif obboleessi haadhaaf ilmoo ta'anii. Guyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa nama qaaneessuu biyya keenya keessatti raawwate isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa appilikeeshinii moobaayilii Imoo beeksisa kan hin qabne otuu barreessitaniis ta'e otuu bilbiltanii giddu gidduutti beeksisni seenee kan isin hin jeeqne linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun daawunlood gochuun appilikeeshinii Imoo beeksisarraa bilisa ta'ee fayyadamuu ni dandeessu. Gallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Tarii mata dureerraa yeroo laaltan obboleessaa fi obboleettiin haadhaaf ilmoo akkamitti ta'a jettanii gaafachuu ni dandeessu ta'a. Dursees kan isiniif gale hin dhibu. Obboleettiin obboleessa isheef haadha taatee argamte. Obboleettiin obboleessa isheef haadha taatee guddisaa jirti. Gochaawwan akkanaa biyya kana keessatti yeroo dhageenyu dheekkamsi biyya kana irratti dhufe dhugumayyuu kan nuuf malu waaqni beekee kan nuuf mure jennee ofirratti murteessina. Wanta biraa miti. Abbaa
intala isaa guddisetu deebisee gudeedee ulfeessee daa'imarraa godhate. Biyya uummattoota kibbaa magaalaa Hawaasaa kan jiraattu intala maqaan Masarat Maqdas jedhamtu abbaan ishee dirqiidhaan erga ishee gudeedee booda daa'imni garaatti hafe. Inuma si'a tokko gudeedee gochaasaaf abbaa qaanfate otoo hin taane irra deddeebiin intala isaa akka haadha manaa isaatti waliin jiraachuun booddee irratti intalli isaa yeroo ulfooftu mucaan dhalatu safuudhaa seera aadaa naannoo keenyaa cabsaa ija keenyaafis gaarii mitii otoo hin jedhiin akka isheen deessu taasise. Barattuu kutaa 6 kan taate Masarat umrii waggaa 16tti bitaa fi mirga jireenyaa kan hin beekne obboleessa isheetiif haadha taatee guddisaa jirti. Gurraaf dhaga'uufuu seenaan kun baay'ee nama dhukkuba. Edaa waaqxi gochaa keenya kana argee nagaa nu dhowwachaa jira. Dhimma kanatti intallis deemtee poolisiif gabaasuuf humna hin godhanne ture. Kan gabaase shakkiidhaan garaa keessatti kan qabatan ollaa isaaniiti. Haati barattuu kanaa abbaa waliin waan hin jirreef akkamittiin intalli kun umrii kanaan daa'ima godhachuu dandeessi? Sanummoo abbaan calluma jedhee ilaalee dhiirri gara biraa mana sana seenee ba'uu hin jiru. Akkamitti gochaan kun raawwate jedhanii intala suuta jechuun yeroo gaafatan mucayyoon dhiphinaa fi safuu gidiraa addaa keessa jirtu kuni dhugaa jiru warra ollaatti himti. Sanaan booddee ollaan deemee poolisii naannoo sanaaf gabaasaa. Battalattis abbaan intala kanaa ni qabama. Gara buufata poolisii imalsiisuunis gochaa kana raawwatteettamoo hin raawwanne jedhamee yeroo gaafatamu ganuu yookiin immoo kaaduu barbaada. Haa ta'uutii garuu poolisoonni gara manaatti deebi'anii intala fidanii wal maddiitti yeroo gaafatan intalli kanaan booddee ni hidhama, na rukutee na gudeedu, kanaan booddee dabalataan na salphisuunsaa hin dhaabbata jettee eeyyeen abbaan mucaa koo abbaa kiyyadhaa dirqiidhaan isatu na gudeede jettee imimmaan ija ishee keessaa lolaasaa dhugaa jiru dubbatte. Gara manaatti deebi'anii haalota tokko tokkorraas teeknika beekaniin poolisoonni kuniif dhugaa jiru bira ga'anii booddee irratti abbaan kunis seera poolisiitiin yeroo dirqisiisamu dhuguma intala isaa akka gudeede mucaan dhalate kunis kansaa akka ta'e amane. Uummannis poolisiin naannoo sanaas gochaa kana dhaabbatee dhaga'ee safuu yaa rabbii gurra keenyaaf maal dhagahuu jirraa jedhee ofitti qaana'e. Kanaan booddee namichi kun mana seeraatti dhiyaatee hidhaa murtii dirqisiisanii gudeeduu waggaa 18 adabame. Murteen kun uummata naannoo sanaatiif ammayyuu hin fudhatamne. Murteen ajjeechaa otoo irratti murtaa'ee uummanni naannoo sanaa ni barbaadu. Haa ta'uutii garuu seerri kana gochuu hin dandeenye. Mucayyoon dubaraa obboleessa ishee deesse kuni haa guddistu iyyuu yoo jedhame mucaa kana kan ittiin guddistu homaa hin qabdu. Ofii barattuu kutaa 6 turte. Sababa kanaatti barnoota ishee saddaan kutuun dirqama. Haadhas hin qabdu. Abbaan gochaa kana irratti raawwatee mana hidhaa seenee. Rakkinni ilmoo dubartii irratti gahu baay'eedha. Abbaan alaan dargaggeessa intala isaarraa eegotoo jennu ofii manatti deebi'ee intala isaa bifa kanaan gudeede. Duuti nama kanaaf kan itti xiqqaatu malee kan itti baay'atu miti. Daa'imni kun bor yoo guddatu uumamuu yookiin immoo dhalachuu isaatti ni qaana'a. Takkaa dogongorame jedhamee daa'imni gadameessa intala isaatti yeroo hafu otuu sammuu qabaatee deemee otoo baasisee waan tokko ture. Haa ta'uutii garuu abbaan kana hin goone. Intala isaarraa daa'ima godhachuu barbaade. Akka haadha manaa isaatti waliin jiraachuu fedhe. Maalis haa ta'u maal sammuu keenyatti hafuura hamaa nutti ergamu hin beeknu. Namni fayyaa qabaatee intala isaa hin gudeedu. Haa ta'uutii garuu yeroo kamuu taanaan mana keenya keessattis ta'e jireenya jiraannu keessatti of eeggannoo gochuu kan qabnu. Dhiiraaf dhalaa fira obbolaa ta'an keessumaa umriin isaanii waggaa 7 darbee jennaan waliin raffisuun gaarii miti. Darbee darbee abjuun isaa ta'u dhiirris ta'e dhalaan miira to'atamuu hin dandeenye keessaa yeroo seenamu ni jiraata. Kabiraa immoo baay'ee walitti siquun qaama walii wal tuttuquu wal barsiisuun obboloota gidduutti wanta akkasii raawwachuu ni danda'a. Tarii gurra keenyaaf yeroo dhaggeeffannu ajab jennee
qaanfachuu hin dandeenya ta'a. Haa ta'uutii garuu gochaawwan akkasii nu keessa jiran hawaasni hin beekne ukkaanfamanii taa'an tokko lama miti. Dubartiin rakkoo hedduu dandamattee jiraattiin waan laayyoodhaaf jedhamu miti. Gara deemtuu hundaatti qorumsatu ishee mudata. Maalirraas jabaattee otoo of eeggattee abbaa ishee garuu ofirratti shakkuu hin dandeessu. Abbaan gochaa kana intala isaarratti yaadus gonkumaa maqaan abbaa jedhu kennamuuf hin malu. Kan nuti jirru bara dhumaa keessaa cubbuun hin dalagamne bara itti hin jirre. Mana keenya Waaqayyo gochaa akkanaarraa nu haa eegu. Dhiifama biyya keenyaaf isaa taasisu. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 ganama kanaaf qophiin isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Appilikeeshiniin Imo moobaayila keessan irra jiru yeroo yerootiin beeksisa fidee kan isin rakkise yoo ta'e appilikeeshinii Imo beeksisa ofirraa hin qabne yeroo isiniif bilbilamus ta'e yeroo miiseejiidhaan barreessitan beeksisa fidee kan isin hin jeeqne linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun daawunlood gochuun buufachuu ni dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Yeroo gaarii. Obboleettiif obboleessi haadhaaf ilmoo ta'anii. Guyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa nama qaaneessuu biyya keenya keessatti raawwate isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa appilikeeshinii moobaayilii Imo beeksisa kan hin qabne otuu barreessitaniis ta'e otuu bilbiltanii gidduu gidduutti beeksisni seenee kan isin hin jeeqne linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun daawunlood gochuun appilikeeshinii Imo beeksisarraa bilisa ta'ee fayyadamuu ni dandeessu. Gallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Tarii mata dureerraa yeroo laaltan obboleessaa fi obboleettiin haadhaaf ilmoo akkamitti ta'a jettanii gaafachuu ni dandeessu ta'a. Dursees kan isiniif gale hin dhibu. Obboleettiin obboleessa isheef haadha taatee argamte. Obboleettiin obboleessa isheef haadha taatee guddisaa jirti. Gochaawwan akkanaa biyya kana keessatti yeroo dhageenyu dheekkamsi biyya kana irratti dhufe dhugumayyuu kan nuuf malu Waaqni beekee kan nuuf mure jennee ofirratti murteessina. Wanta biraa miti. Abbaa intala isaa guddisetu deebisee gudeedee ulfeessee daa'imarraa godhate. Biyya uummattoota kibbaa magaalaa Hawaasaa kan jiraattu intala maqaan Masarat Maqdas jedhamtu abbaan ishee dirqiidhaan erga ishee gudeedee booda daa'imni garaatti hafe. Inuma si'a tokko gudeedee gochaasaaf abbaa qaanfate otoo hin taane irra deddeebiin intala isaa akka haadha manaa isaatti waliin jiraachuun booddee irratti intalli isaa yeroo ulfooftu mucaan dhalatu safuudhaa seera aadaa naannoo keenyaa cabsaa ija keenyaafis gaarii mitii otoo hin jedhiin akka isheen deessu taasise. Barattuu kutaa 6 kan taate Masarat umrii waggaa 16tti bitaa fi mirga jireenyaa kan hin beekne obboleessa isheetiif haadha taatee guddisaa jirti. Gurraaf dhaga'uufuu seenaan kun baay'ee nama dhukkuba. Edaa Waaqni gochaa keenya kana argee nagaa nu dhowwachaa jira. Dhimma kanatti intallis deemtee poolisiif gabaasuuf humna hin godhanne ture. Kan gabaase shakkiidhaan garaa keessatti kan qabatan ollaa isaaniiti. Haati barattuu kanaa abbaa waliin waan hin
jirreef akkamittiin intalli kun umrii kanaan daa'ima godhachuu dandeessi? Sanummoo abbaan calluma jedhee ilaalee dhiirri gara biraa mana sana seenee ba'uu hin jiru. Akkamitti gochaan kun raawwate jedhanii intala suuta jechuun yeroo gaafatan mucayyoon dhiphinaa fi safuu gidiraa addaa keessa jirtu kuni dhugaa jiru warra ollaatti himti. Sanaan booddee ollaan deemee poolisii naannoo sanaaf gabaasaa. Battalattis abbaan intala kanaa ni qabama. Gara buufata poolisii imalsiisuunis gochaa kana raawwatteettamoo hin raawwanne jedhamee yeroo gaafatamu ganuu yookiin immoo kaaduu barbaada. Haa ta'uutii garuu poolisoonni gara manaatti deebi'anii intala fidanii wal maddiitti yeroo gaafatan intalli kanaan booddee ni hidhama, na rukutee na gudeedu, kanaan booddee dabalataan na salphisuunsaa hin dhaabbata jettee eeyyeen abbaan mucaa koo abbaa kiyyadhaa darqiidhaan isatu na gudeede jettee imimmaan ija ishee keessaa lolaasaa dhugaa jiru dubbatte. Gara manaatti deebi'anii haalota tokko tokkorraas teeknika beekaniin poolisoonni kuniif dhugaa jiru bira ga'anii booddee irratti abbaan kunis seera poolisiitiin yeroo dirqisiisamu dhuguma intala isaa akka gudeede mucaan dhalate kunis kansaa akka ta'e amane. Uummannis poolisiin naannoo sanaas gochaa kana dhaabbatee dhagahee safuu yaa rabbii gurra keenyaaf maal dhagahuu jirraa jedhee ofitti qaana'e. Kanaan booddee namichi kun mana seeraatti dhiyaatee hidhaa murtii dirqisiisanii gudeeduu waggaa 18 adabame. Murteen kun uummata naannoo sanaatiif ammayyuu hin fudhatamne. Murteen ajjeechaa otoo irratti murtaa'ee uummanni naannoo sanaa ni barbaadu. Haa ta'uutii garuu seerri kana gochuu hin dandeenye. Mucayyoon dubaraa obboleessa ishee deesse kuni haa guddistuyyuu yoo jedhame mucaa kana kan ittiin guddistu homaa hin qabdu. Ofii barattuu kutaa 6 turte. Sababa kanaatti barnoota ishee saddaan kutuun dirqama. Haadhas hin qabdu. Abbaan gochaa kana irratti raawwatee mana hidhaa seenee. Rakkinni ilmoo dubartii irratti gahuu baay'eedha. Abbaan alaan dargaggeessa intala isaarraa eegotoo jennu ofii manatti deebi'ee intala isaa bifa kanaan gudeede. Duuti nama kanaaf kan itti xiqqaatu malee kan itti baay'atu miti. Daa'imni kun bor yoo guddatu uumamuu yookiin immoo dhalachuu isaatti ni qaana'a. Takkaa dogongorame jedhamee daa'imni gadameessa intala isaatti yeroo hafu otuu sammuu qabaatee deemee otoo baasisee waan tokko ture. Haa ta'uutii garuu abbaan kana hin goone. Intala isaarraa daa'ima godhachuu barbaade. Akka haadha manaa isaatti waliin jiraachuu fedhe. Maalis haa ta'u maal sammuu keenyatti hafuura hamaa nutti ergamu hin beeknu. Namni fayyaa qabaatee intala isaa hin gudeedu. Haa ta'uutii garuu yeroo kamuu taanaan mana keenya keessattis ta'e jireenya jiraannu keessatti of eeggannoo gochuu kan qabnu. Dhiiraaf dhalaa fira obbolaa ta'an keessumaa umriin isaanii waggaa 7 darbee jennaan waliin raffisuun gaarii miti. Darbee darbee abjuun isaa ta'u dhiirris ta'e dhalaan miira to'atamuu hin dandeenye keessaa yeroo seenamu ni jiraata. Kabiraa immoo baay'ee walitti siquun qaama walii wal tuttuquu wal barsiisuun obboloota gidduutti wanta akkasii raawwachuu ni danda'a. Tarii gurra keenyaaf yeroo dhaggeeffannu ajab jennee qaanfachuu hin dandeenya ta'a. Haa ta'uutii garuu gochaawwan akkasii nu keessa jiran hawaasni hin beekne ukkaanfamanii ta'an tokko lama miti. Dubartiin rakkoo hedduu dandamattee jiraattiin waan laayyoodhaaf jedhamu miti. Gara deemtuu hundaatti qoromsatu ishee mudata. Maalirraas jabaattee otoo of eeggattee abbaa ishee garuu ofirratti shakkuu hin dandeessu. Abbaan gochaa kana intala isaarratti yaadus gonkumaa maqaan abbaa jedhu kennamuuf hin malu. Kan nuti jirru bara dhumaa keessaa cubbuun hin dalagamne bara itti hin jirre. Mana keenya Waaqayyo gochaa akkanaarraa nu haa eegu. Dhiifama biyya keenyaaf isaa taasisu. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor. Ganama kanaaf qophiin isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Appilikeeshiniin Imo moobaayila keessan irra jiru yeroo yerootiin beeksisa fidee kan isin rakkise yoo ta'e appilikeeshinii
immoo beeksisa ofirraa hin qabne yeroo isiniif bilbilamus ta'eef yeroo miiseejiidhaan barreessitan beeksisa fidee kan isin hin jeeqne linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun daawunlood gochuun buufachuu ni dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Yeroo gaarii.